Waaw! Kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraan fagaan Oromoon Ingilish dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoos jira. Maarree irra deddeebiitiin viidiyoo kana haa daawwannu. Let's start. Yeroo baay'ee affeerraa wajjin wal qabatee osoo hin affeeramiin bakka tokko yeroo deemnu dhiifama. Osoo hin affeeramiin dhufu kootiif dhiifama jennee osoo hin affeeramiin dhufu kootiif dhiifama jennee afaan Oromootiin nama ni gaafanna. So afaan Ingiliffaatiin kana maal jennaa? I'm sorry for get crashing. I'm sorry for get crashing jennaa jechuudha. Osoo hin affeeramiin dhufu kootiif dhiifama jechaa jirraa jechuudha. His get crasher. Inni hin affeeramne. Affeerraa kana hin arganne. Inni hin affeeramne. Osoo hin affeeramiin dhufe jechuu barbaanne his get crasher. His get crasher jennaa jechuudha. Akkuma kana immoo hin affeeramne waan ta'eef osoo hin affeeramiin immoo deemuun barbaadu. Ani osoo hin affeeramiin hin deemuu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jennaa? I don't wanna be a get crasher. I don't wanna be a get crasher. I don't wanna be a get crasher. Ani osoo hin affeeramiin hin deemu. Ani osoo hin affeeramiin hin deemu jechaa jirraa jechuudha. Asitti jechi isheen get crasher jettu root word ishee get crash dukkaana cabsuufiin cabsuu ishee jettudha. Kun immoo maal ibsaa? Contextually invitation sana hin arganne jechuudha. Affeerraa sana hin arganne namni suni. So get crasher jechuun namicha isa affeerraa sun argatiin deeme sana ibsaa jechuudha. So I don't wanna be a get crasher gaafa jennu otoo hin affeeramiin hin deemu jechaa jirraa jechuudha. So don't get crash. Don't get crash. Osoo hin affeeramiin hin deemini. Osoo hin affeeramiin hin deemini jechuu barbaanne immoo akka kana jennaa jechuudha. Don't get crash. Don't get crash. Osoo hin affeeramiin hin deemini. Hin affeeramne waan ta'eef hin deemini. Seremoonii sana yookiin celebration sana yookaan prograamii sana jechuu barbaanne don't get crash. Don't get crash jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo baay'ee sodaata yoo ta'e namni tokko sodaataa hin ta'in. Sodaataa hin ta'in. Don't fear gaafa jennu hin sodaatin jechuu keenya. So sodaataa hin ta'in gaafa jennu immoo don't be yellow. Don't be yellow. Directly gaafa define goonu yellow hin ta'in halluun keelloo jechuudha. Keelloo hin ta'in jechaa jirra. Kana jechuun maal jechuudha? Sodaataa hin ta'in jechaa jirra jechuudha. So don't be yellow as such. Don't be yellow as such gaafa jennu immoo akkas sodaataa hin ta'ini. Hamma kana sodaataa hin ta'ini jechaa jirra jechuudha. Namichi baay'ee sodaataa yoo ta'e don't be yellow as such. Don't be yellow as such gaafa jennu akkas sodaataa hin namichi baay'ee sodaataa jechuudha. Namichi baay'ee sodaataa waan ta'eef akkas sodaataa hin ta'in. Hamma kana sodaataa hin ta'in jechaa jirra jechuudha. Don't be yellow as such. Akkuma kana immoo namni tokko pilaanii isaa keessatti yookiis immoo hojjetee waan hojjete tokkotti rizaaltiin isaa ganaadha yoo ta'e garuu inni baay'ee assured ta'e baay'ee akka nama harka galfatee wayiitti baay'ee haasa'a yoo ta'e wannichi soo qabatamaa hin ta'in naasa'a yoo ta'e dursa mirkaneeffadhu. Dursa mee harka kee galu qabatamaa haa ta'u wantichi ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Don't count your chicken before they hatch. Don't count your chicken before they hatch. Osoo ucoliin hin bahin hin falafalamiin hin lakkaa'ini jechaa jirra jechuudha. Directly kana jechuun osoo wantichi addan bahin osoo qabatamaa hin ta'in hin haasa'ini dura mirkaneeffadhu jechaa jirra jechuudha.
Akkuma kana immoo gaafa nama tokkotti waa tokko himuudhaaf jennu dursa ana dhaggeeffadhu. Waan sitti himuun qaba yookiis waan siin jedhuun qaba na dhaggeeffadhu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin maal jenna kana? Listen me jenna? No. Maal jenna ree? Listen to me. Listen to me. Listen to me. Na dhaggeeffadhu. Ana dhaggeeffadhu. Jechaa jirraa jechuudha. Na dhaggeeffadhu jechuu barbaanne maal jenna? Listen to me. Na dhaggeeffadhu. Waan ani sitti himu nan qaba. Waan ani siin jedhu nan qaba. So dursa narraa odeeffadhu jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Listen to me. Listen to me jennaa jechuudha. Namichi immoo yookiis namni faana haasa'aa jirru sun callisee haasa'a yoo ta'e so dursa na dhaggeeffadhu. Jalqaba waan asitti himuun qaba waan ta'eef na dhaggeeffadhu sana booddee ni haasoftaa. Itti fuftee ni haasoftaa ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jenna? Sila maal jenneera na dhaggeeffadhu listen to me jenneera. So first kan jedhutti dabaluutiin listen to me first. Listen to me first. Listen to me first. Jalqaba yookiis dursa na dhaggeeffadhu. Jalqaba yookiin dursa yookiin dura na dhaggeeffadhuuti sana booddee waan jechuu barbaadde itti fuftee ni haasoftaa. Jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin listen to me first jennaa jechuudha. Akkuma kana immoo nama waliin beellama qabna yoo ta'e sa'aatiin beellama keenyaa sa'aatii 6 haa jennu. So sa'aatii 6 dursa daqiiqaa 3, 4, 5 naannoo 5 daqiiqaa 55 yookiin 5 daqiiqaa 56 hordofnaatti ga'uudhaaf karoora qabna yoo ta'e durseen xiqqoo durseen achi gaha ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin maal jenna? I will arrive in time. I will arrive in time jennaa jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha? Xiqqoo durseen achi gaha. Xiqqoo durseen nan gaha jechaa jira jechuudha. I will arrive in time. In time jechaa jira jechuudha. Kana jechuun xiqqoo durseen achi gaha. Xiqqoo durseen achi gaha jechaa jira jechuudha. So faallaa kanaa immoo sa'aatima sanatti sa'aatima jedhe sanatti achan gaha. Indursee yookiin durseen gahu yookiin immoo barfadheen gahu jechuu barbaanne immoo maal jenna? In time ishee jettu sana on time taasifne I will arrive on time. I will arrive on time jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jirra? Sa'aatima jedhametti achi gaha. Sa'aatii 6 yoo ta'e 6 sharpiitti, 7 yoo ta'e 7 sharpiitti achan jira jechuu barbaanne I will arrive on time. I will arrive on time. I will arrive on time jennaa jechuudha. Yeroo baay'ee immoo namni tokko hawaasa yookiis immoo seektira jiru keessatti nama dhiibbaa uumu. Nama baay'ee VIP ta'e very important person nama yookiis influential person yoo ta'e namichi nama dhiibbaa uumuudha. Nama baay'ee barbaacha nama jabaadha jechuu barbaanne he is a big fish. He is a big fish. He is a big fish. He is a big fish jennaa jechuudha. Maal jechaa jirra? Inni nama baay'ee dhiibbaa uumuu danda'u yookiis immoo nama dhiibbaa uumuudha. Nama dhiibbaa uumuudha jechuu yoo barbaanne he is a big fish. He is a big fish jechuu dandeenya jechuudha.